higa furmate bara kenya jiru singalleetis asii gabbahami akka amma jee kana waa yaadaan beekuu fi taqaamaan dhaqee beeku san isiniin garsiisaa jeemi isiniin garsiisa jee asii gabbee gisee gabbee tarkaanfii xiqqishuma garte yaada yoo ka jijjiiru taate yaa caala mee isa kanarra caala dhaqee fadhu si filma tanaaf meenuma yaaddaawiniu ala gabbeetiin jijjiirame ala kanasi garagalaa jijjiirama birootiin fidee harakaata biroo isinirratti uumaa jechuu saniif numa yaaddaawin ragaa guutuun hin deemu jira bar dhagaanin harka deemu jira ragaan qabaa bar wanni niin isa kana qabeefi nama inni irraan bu'in kabakkee takka hasxaan qabne kabakkee takka dhoosaan qabne ani deemuufi jiruuf kana miidhaa silaa baatii takkaa fi guyyaa kudha takka nabila jiru kana silaa miidhaan gaafa amma dura irratti hojjetin san eebar kana wanniin jeeban dhugaadhaan saniis wallaaleetiin caala dhageessiifiin hima silaas bakkeetti kophaa deemi isaan fidennuun hin jirtu. Silaas kophaa gallakkisnee deemi fidi hin jennuun. Naafi ati wajji yaana haanu wajji deemu akka nama tokkootitti wajji fuune mee maammata ati duraan dursee bakka meeqamee bakkee ati yaadaan isaan san. Taqaamaan bakka san dheeyite osoo hin ta'in ta yaadaan gartee isaanii walii tilmaamu. Dhageessisan bakka meeqa. Bakka lama sadii ni taate sadii biqiltooniin arge. Biqiltooniin dhagee isaanii walii tilmaamu san mutaaqitatti dhagee beekullee dhiyoonni jala deemee irra deemee bakka san. Akkaataa gartee isaan walii tilmaaman san ta dhageesse bakka sadii. Bakka sadeen tilmaama isaaniitiin tilmaama isaan irra tilmaaman bakka sadeen san mutaaqitatti beeka irra deemeetiin dhaqa. Irra deemtee ni dheeyta. Yaadaan jechuu yaadaan malee qaamaan dheeyteen beeytu jechuudha. Qaamaan dhaqeen beeku jiiniin ganaa bakka sanniin beekaa bakka isaan walii tilmaaman san. Ta isaan wajjin lafa san duraaniin beekatanii isaan wajjin dhaqin. Ta isaanii wajjin waliin taate wajjin si fuudhanii dheeyxeoo ni jirti bakka meeqa jirti? Bakka lama moo sadiin taasisanillee ni. Ta dheeyxanii jirtan. Hayyee. Sanillee isiniin garsiisa. Ta beektu ta ijaanii fi miilaan dheeyxee beektu. Isiniin geessee isin garsiisa. Tan beekne bakka sadii. Bakka sadeen tilmaamaan yaadaanis ni beeyta. Tilmaamaan ta'e isaan godhan ni beeka dhageetiin isin garsiisa. Yeroo isaan walii tilmaamanii bakka kanaa kottu jedhanii walii tilmaamanii taniin dhagee yaadaan bakka san gartee irra dhaquu danda'u jechuu isaatiin qaamaan hin dhayine beekadhu. Hin dhayine qaama. Irra dhaquu ni dandeessaa jechuudha. Qabatamaan ogguu asii gabbaane haala kanatti ogguu gabbaane bakka san dhagaye bakka san dhayine jennee. Yoo wanni haarayni uumamee yookaan haalli jijjiiramaan waan garagaluutii fi gartee gumaan amanaa gabbaa ta'e wayii tarkaanfii biraattiin sochii biraatiin godha kayyatu taate. Maal hayyama? Sochii biraatamiin godha sababa. Hiigaa furmaate bara keenya jechuu jiru siin galleetis. Asii gabbahaami akka amma jee kana waan yaadaan beekuu fi taqaamaan dhaqee beeku san isiniin garsiisaa jeemi. Isiniin garsiisa jee asii gabbee gisee gabbee tarkaanfii xiqqishuma gartee yaada yoo ka jijjiiru taate. Yaa caala. Mee isa kanarra. Caala dhaqee fadhu si filma. Tanaaf meenuma yaaddaawiniu ala gabbeetiin jijjiirame ala kanasi garagalaa jijjiirama birootiin fidee harakaata biroo isinirratti uumaa jechuu saniif numa yaaddaawin ragaa guutuun hin deemu jira bar dhagaanin harka deemu jira ragaan qabaa bar wanni niin isa kana qabeefi nama inni irraan bu'in kabakkee takka hasxaan qabne kabakkee takka dhoosaan qabne ani deemuufi jiruuf kana miidhaa silaa baatii takkaa fi guyyaa kudha takka nabila jiru kana silaa miidhaan gaafa amma dura irratti hojjetin san. Eebar kana wanniin jeeban dhugaadhaan saniis wallaaleetiin waan ati mayyette kana niin beekan. Garuu heera abbaan birraa jallise ambitii namaatti hin guutu. Mootummaa keessa. Dhagaysiifin hima wanni waan kana ja'uuf osoo bakka tanaa hin kaane. Murtee tarkaanfii yeroo san irra fudhatamu. Yaaddaawin Ifaa murteeffatu jechuudha. Murteeffatanii. Tana bakkaan jee isiniin garsiisaan jee tana akka feetanno godhuu dandeessan akka feetanno godha. Bakkattoo isiniin garsiisaan jee hojii aanaan jee isin wajjiniin jiraadhaan isiniin jee feetan zeetaa miti waan feetanuu nan nagaaraa feetan mootummaa waan feetanutti na hanna. Ayyee maan tana. Wanni takka taniin bakkaan isiniin garsiisaa jee isiniin garsiisa. Walii yaanee barbaanna ammoo isin furmaatee fi caalaanis na dhaga'a. Bakka tana taniin beekuu fi taniin hin beekne hedduu deemeetiin barbaada isin na wajjin deemtanii barbaaddanii. Itti duraan wanni ala jirruuf tanumaa bara. Na wajjin deemaa barbaada naa isin dura deema. Bakka tanatti naa isin dura deemee barbaadee isaan sanuu baasa. Bakkaan beekuu fi taniin dhaqee fi taniin hin dhaqin jidduu deemee baasa barbaadee irra deemee
Saniifuu anaa deemee baasaa isaan kana. Bikkaan beeku saniin hin beekne hedduu naa deema isin na hojii deemaa na jala deema. Fadhan boombii miti moo fadhanuu haa hidhanii karaa sanirratti. Anaa isin dura seena. Na hojii deema. Wanni ni jijjiiramu jiru isin obboleessan kiyya waa hundarraa if bare. Najisummaa duraan isanis dhiisa if bare. Akkuma namni aliif baay'ee quraana qara'u kanatti hin qara'ee waan kana badii xiyya ta'uu dhimma isaanii tana ta'ee dhimmamee waa hunda waan hin taane keessa jiraachuu har'a if arge. If argee waan tana deemeetiin gulii isaan dhiisee isin obboleessan kiyyaa isin hojii hojjedhee isaan sanuu rakkoo san keessaa baasa. Rakkoo isaan keessa jiran sanii hojii isin hojii isin dura bu'ee isin na hojii deema. Maamad dhugaadha. Sojiyaadha. Ani taas keessa tamana kana keessaatii tuunnan rakkoodha malee tagizi yaala hojii gabbaanee sanaan caalaa naas rakkiftee naas hin dhibbeeftu. Maaliif akkuma inni nama if duuba abdatutti nanis nama if dura abdadha. Waan ta'eef. Amma namni abdatu dhiisee jara dhiigatti isin harkaan jiraami? Nu harka jirta. Ani bargoonni ni jedhee jiru Maamad dhugaadha. Nama nuti odoo nuti nama rakkoo qabaatu taate hangam takka namni kun rakkoo nama narra fida furmaateenii fi caalaan hangam takka warri isaan gartee akkasii mataa fi sammuu fi hundaan si adoochanis manatti siriina fidda san nama na kanatee manna tolneete san arra isiin tun hangam takka rammata qabdii caalaan silaama guyyaa dhiyoo sana harkaan akkanatti hin qabatina mucaa kana nam tokko hin tuqatina. Afaan Oromoo dubbachuun kunuu naaf geeyaa ji'een sirraa dhorkuun kiyya san fakkittiin san siin geenye. Sangalatoomi walaa. Sila guyyaa san foon keenya harka akkuma naa awwaaltan sanitti dachii raaree san keessa si geessanii miikas si naqanii si awwaalanii deebi'anii cal jennaan caluma. Maaliif afaan Oromoo tokkichaa sanuu. Galatoomii illee umurii dheeradhu. Yoo gartee ilma namaa taate odoo haadhaa ta'eetiifis hin ta'in si'achittis jawaatee ni baafna nuti. Si mootummaa keenyaatis si'achi maardinii fi tarii arguun dandee waan ja'amtu takka. Malee waan gartee tilmaama gisee siin jaan tarii bakka kanaa tanan hin beekaa na fakkaatti. Malee fakkaachuu miti gaa. Fakkaachuu miti hin jee bikkaan isaa wanta jaan mutaaqitetti taniin beekuus ni jirti. Tabeeytu san laal. Tarii ammaati irraa hidhamtee jirta nuti barbaada jirra isaan baasuu mala jijjiirrachuu malan sheeyxaanni bakka takka hin taa'u arraa si seenee hulaa tanaa bee hulaataan seena akkasiimi. San akkasuma. Mana tilmaamsa. Laal amma bikkattoon gartee duraan taniin beekaan isiniin jee. Taniin dhaqee jiruun dhaqeetiin jira. Dhayitee jirta tarii isiniin garsiisa. Taniin ammoo tilmaamaan irra deemeetiin isin geessaa waliin dhaynee barbaannaa isiniin jee akka tasaa nu duuba jijjiirratan. Jijjiirachuun mala. Akkuma ati sheeyxaanni bakka takka hin taa'u itti asii beechi seenaa. Jette sanitti yoommoo jijjiirratan nasiiba isaaniiti. Jijjiirrachuu baannaan waliin irra dhayi. Saniifuu ammoo wanni na shakkitan hin jirtu. Isin wajjin hin jiraadhaan isin hin jennu. Karaa biraa kan na shakkitan hin jiru. Karri biroo takka illee kan shakkitan hin jiru. Shakkinaadhaa galaadhaa. Isin wajjin hin jiraadhaan. Yoo akka carraa ta'ee obboonni bakkaan isin jee kana dhaqe wanni nan jee san gartee milkaa'uu qabaatu. Dubbiin tanumaan amma si jiru tana kaajala. Tarii yoo amma gisee naafi ati dheeytee naafi isin waliin dheeyne mana kana keessaa isaan jijjiirratanii ba'an nan shakkinaahi. Ani carraa yoo akka carraa ta'ee gartee dhabnees nuti jibde kanaan hin jenne.